mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu uummanni Oromoo bal'aan sabaaf sablammoon hundumtuu erga gaddi kun nutti galee booda hundumtuu nu faana dhaabbatee uummata keenya jajjabeessaa waan Hacaaluun kaleessatti qabsaa'e akka itti fufu aarsaansaa akka lafa qabatu namni hundi kallattii hundaan deeggarsa guddaa nuuf gochaa turtaniif jajjabina nuuf hawwaa turtaniif maqaa kootii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin uummata Oromoos sabaaf sablammoota hundumayyuu galateeffachuun barbaada. Guyyaa har'aas magaalaa Ambootti giddugala qabsoo Oromoo kan taate gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka Jaagamaa fa'aa kan akka Daraaraa Kafanii fa'aa goonni hedduun kan keessatti kufe achittis iddoo kanatti Hacaaluunis kan itti dabalame borus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa akka guddatu. Uummanni sabni goota hin qabne sabaa miti, uummata miti. Uummanni tokko amma goota qabu saba amma goota qabu fakkaata sabni tokko. Sabni goota hin qabne sabaa miti. Dhaloonni har'a jirus boru dhufus gootummaadhaan akka guddatu gootummaadhaan qabsoon asitti gaggeeffame uummata Oromoo hunda akka mataa ol qabe iddoo hundaa qabsoon itti dabalamee kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa uummata keenya injifataa akkuma taasise ammas dhaloonni dhufu irraa barachaa duudhaa kaayyoo Hacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun immoo akka kana keessaa bahan gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmatti ol qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugalli kun kan ijaaramu ta'a. Guyyaa har'aas dhagaan bu'uuraa isaa kaa'amee jira. Mootummaan naannoo diizaayinii isaas xumuree bajata kanaaf barbaachisus ramadee hojiitti galee jira. Gama biraatiin goota keenya kanaan qofa oduu hin taane barnoota aartii keessatti, barnoota qabsoo keessatti, seenaa keessatti, hunda keessatti iyyuu Hacaaluun iddoon inni keessaa dhabame waan hin jirreef wanti isaa waa hunda keessa jira waan ta'eef caalmatti irraa barachaa caalmatti dhaloonni akka gootummaa kana dabalaa deemu gochuudhaaf kan irratti hojjetamu ta'a. Giddugalli aartii Finfinneettis ijaaraa jiru iddoo hundattuu seenaan kun caalmatti gurmaa'ee akka ta'u kan hojjetamu ta'a. Hundaa ol qabsaa'onni kanaan dura turanis kufaniiru. Wanti guddaan wanta dhaloonni biyyi jalqabe qabatee itti fufaa deemudha. Warri baalageen akka saree nu nyaatte wanti isaan barbaanne akka milkoofne jabaannee xiiqiidhaan aarsaa barbaachisu hunda kaffalaa fuulduratti harkaafachaa deemuun nurra jiraata. Ammaan booda nutu Hacaaluutti dabalamee Hacaaluun ittiin dabalamu. Nutu inni iddoo dhugaa jira nutu kara dhugaatti deemu. Kara dhugaatti yeroo deemnu waan qabannee deemnu taayaan seenaa qabannee deemnu taaciin qaba. Hacaaluu bara rakkinaa waa hunda wajjin dabarree bara Oromoof aduun ba'etti keettoon Oromoo nyaatte. Isatu nu dhukkubsa malee namni sanirraa hafu hin jiru. Kanaaf jabaannee tokkummaa uummata keenyaa, injifannoo uummata keenyaa jabaannee tiksuu qabna. Isa kanaaf immoo aarsaa barbaachisu hunda kaffalaa, aarsaa barbaachisu hunda godhaa fuulduratti deemuutu nurra jiraata. Rabbi kana caala immoo nu haa jabeessu. Ijoollee isaa, maatii isaa, uummanni Oromoo karaa ajaa'ibsiisaa ta'een guutuutti itti gaafatamummaa guutuu fudhatee hojii ajaa'ibsiisaa uummanni keenya sabaaf sablammiin hundumtuu itti
itti makamee hojjetee jira. Isaafis galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. Hundi keenyayyuu seenaa dubbatamu akka qabaan, seenaa dhaloonni irraa baratu akka qabaan, dobooroo taanee waan uummata keenyaaf fayyadu, waan uummata keenyaaf hin taane karaa san irra utuu hin deemin karaa dhugaatiin, karaa qaxxaamuraa oduu hin taane karaa sirriitiin, karaa dhugaatiin uummata keenya caalmatti akka fakkeenyummaa caalutti seenaa Oromoon biyya kana Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu awwaalam saamam seenaa Adawaa saamamne gootni deebise tokko goota keenya Hacaalu. Kanaaf biyyi kun keenya, kanaaf jabaannee aarsaa kaakilee fabaabileewwan keenya itti fufsiisuudhaaf jabaannee hojjennu jedha. Galatooma.